cufu maka ummata Oromoo wallootiin isiniin galateeffadha. Rabbii guddaa siin immoo ummata Oromoo kutaa bu'atakkaan walitti qabee hundin keenyaa wal geenyee waan dhibdee ummata Oromoo keessa jiru walla haasofnee dibanaa keenya rakkoo keenya hiikuu danda'uuf waliin nu qabee galanni kan isaati jedhee kan galateeffadha. Akkanumattis uummatni walloodhaa bara 400 olii cunqurfamarra jira, qabsomarratti jira. Haa ta'u malee immoo bara 300 ummata Oromoo biraarraa oduma qabsootti wal'aansatti jiru bara 300 duuba cabeeti ummanni walloo eegasanii isin amma bara 500 qabame likee gadu dudaa kee kan jettan ni bara 400 guutuudhaa qabsoo fi cunqurfamatti kan jirru gaafa nuyi cabne ummanni Oromoo guututti bakkatti caba. Ammas waan isinii dabarsuurra haasaa isinittiin dheeressu ummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti Oromoo Shawaa, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Walloo, Oromoo Arsii, Oromoo Harar walloo duun jedhiin dhiibdee bakka jirtu hundatti akka walitti dirmannee wal barannuuf kana dhaamsinii dabarsa. Tokko guru kutame tokko sin jedhee kolfuun akka sirra hin jiraanne bakka dhibdee ibsanitti hundinuu walitti akka dirmannu kana dhaamsinii dabarsaa dubbisiin dhiyeessuu nagaatti.